Akkuma beeknu dhiyeenya kana dargaggoon Oromoo Muhammad Said haala sukkanneessaa ta'een ajjeefamuunsaa ni yaadatama. Haala kana ilaalchisee har'a gara Afrikaa Kibbaa yookiin South Afrikaatti bilbiluudhaan dura taa'aa hawaasa Oromoo kan ta'an obbo Nawawii Muusaa haasofsiisne turre. Egaa isaanis akka jedhanitti yeroo ammaa kana namoonni shakkaman lama qabamuu fi warri kaanis immoo barbaadamaa akka jiranidha kan dubbatanii. Itti dabaluudhaanis amma koreen kun waan dhimma xumuraarra ga'utti uummanni keenya tasgabbiidhaan akka nu eegu kan jedhudha. Erga dabarsaniiru gara biraatiin immoo Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork maaliif dafee dhimma kana hin gabaasne kan jedhuufis waan jedhan qabu. Mee gara ammaa dura taa'aa hawaasaa Oromoo kan Afrikaa Kibbaa yookiin South Afrikaa obbo Nawawii Muusaa waan jedhanitti sin dabarsaa turtii gaarii. Hello, dura taa'aa hawaasaa Oromoo kan Afrikaa Kibbaa yookiin South Afrikaa obbo Nawawii Muusaa. Egaa dhiyeenya kanatti dargaggoon Oromoo Muhammad Said wareegamuunsaa ni yaadatama. Mee egaa dhimma kana hordofaa warra jiran keessaa tokko akkasumas bakka bu'aa hawaasatii har'a maal nutti himtu? Galatooma obbo Dajane waan kana na gaafachuu keessanii fi akkasumas illee rakkina biyya keenya keessatti argame duuka buutanii hordoftanii irratti dhibamtanii nu gaafachuu keessanii fi akka malee galataa qabdu galatoomaan isiniin jedha. Akkuma isin kaaftanii gadda Friday kana yookaan guyyaa lamaan booddura namoonni keenya namni Muhammad Said jedhamu dargaggoo wayyaa dhalataa Jimmaa kan beekamee ture. Waan kana akkuma gabaasa arganneeni nuti illee hidhannee reenfa isaallee lafaa kaafnee mana mootummaallee galchineetu isa kaan immoo keezii jiru waan jiru hordofuudhaaf jala turre. Akkuma information arganneeni waan ta'uun irra jiru hordofuudhaani hawaasni keenya tokko waliin taanee jala adeemuudhaan information nuuf kenname irratti hundaa'uudhaan namoota shakkamtoota jedhama namoota lama qabamanii harka mootummaa jiranii ammas immoo namootni kan shakkaman waan kana keessa harka qabu jedhanii kan ammallee harka mootummaallee hin galle kan nuti hordofaa jiru ammas akkasumatti kan bakkeetti argaman hin jiru kun jechuudha. Gaariidha. Mee haala yeroo ammaa kana achi jiruu fi waan irra geessan kan amma na ibsitanii alatti har'a wanti nutti himtan jira? Wanni nuti isinitti himnu haalli Afrikaa Kibbaa keessatti dhalatee nuti immoo kan waan kana itti dhiyeenyaan hordofaa mootummaa wajjiniin isa ta'u manguddootiin keenyaa fi abbootiin amantaa illee dargaggoon illee hundi kan keenya sagalee tokkoon yookaan haala tokkoon utuu addaan baatiin tokko gandaan utuu waliin qoodiin godinaan utuu waliin qoodiin amantaan utuu waliin qoodiin marti kan keenya illee waan kana hordofuudhaan sagalee tokkoon jala jirra. Waan kanallee hordofnee gama tokkotti baasuudhaaf maal godhamuun irra jira isa jedhu ilaallee waan kana nama qulleessuuf mootummaa wajjiniin illee ittuun daraan kan hojjetu gochuudhaaf kaleessa dargaggoo keessaa abbootii amantaa keessaa jaarsa keessaa hunda keessaatu namootiin godina hundarraayyuu filamanii qaama tokko taanee waan tokkotu addaan baatiin tokko kutaa wal qooduun hin jiraatiin waan kana hordofuu irratti namootaaf illee keenyeetu haala kanaanii hordofamaa jira. Gamaanis information hawaasa keessa jiru gama mootummaatiin illee maal ta'uu akka qabu mootummaa wajjin harka walitti qabannee hojjechuu jira. Haa ta'u malee immoo nuti warri kana keessa yookaan Afrikaa Kibbaa kan jirru kun waan nuni quba hin qabnetu sooshaal miidiyaarraa wanti adda addaa dhaga'uu jirra. Wanni kun immoo asitti wanti achi jiru waan tokko hawaasni namni asii wal jeeqaa jiru illee hin jiru, amantaan namni wal jeeqaa jiru hin jiru, kutaan namni wal jeeqaa jiru hin jiru, namni qabamuun irra jiru qabamee kan immoo barbaadamuun irra jiru barbaaduutti jirra. Namni tokko illee kan wal izbee tokko walitti fidee addaan wal qoodee rakkina kutaa yookaan siyaasaan amantaan maaliituu adda wal hin baasin adeemaa kan jiru. Ammoo sooshaal miidiyaarraa kan nu dhageenyu akka biraati akka namootiin asii gareetti qoodamanii wal jiranuu wal lolaa jiranuu
waan akkanaatu adeemaa jira. Wanni kun nu bira hin jiru. Namootiin kan keenya waan kanallee adeemsisaa jiranu akka nu tasgabbaanu jechuun barbaada. Hayyee hedduu gaariidha. Gara biraatiin immoo komiin nuttis dhiyaataa ture OMN wareegamuu yookiin du'uu Muhammad Saidii hin gabaasne maaliif callisee kan jedhu komiitu ture. Mee kanarratti yaada isin qabdan nu qooddan jedhani. Hayyee galatooma gaarichara OMN haasofnee turre nu gaafatanii turanii wanti kuni akkuma nama isiniin jedhee hordofuutti jirra. Rakkinni dhalatee jira. Rakkinni akka rakkinaatti dhalateera. Waan kana immoo qaama mootummaa wajjinis ta'ee hawaasni kan keenya jaarsoliin keenya koominitiin keenya walii gallee waan kana barbaaduu jirra. Akkuma isiniin ibsee namootiin to'annaa jala galan illee hin jiru. Ammallee immoo wanti nuti qulleessinee gama mootummaatiin kana sana jennee haasofnu waan hin jirree fi bakkeedhaallee kan nu barbaadaa jiru ammallee waan jiruufi gaafa inni qullaa'ee jedhee nuti miidiyaadha waan barbaachisu biriitii godha. Ammasitti namootiin kan keenya kan biyya alaa keessa jiranus haa ta'u kan biyya keessa jiranu martiyyuu waan kana tasgabba'anii waan nu isinii dhiyeessinu akka isin eeganuu nu godhaa jennee nuti illee waan keenya dabarsinee turre. Ammallee itti dabaluudhaan ammas waan kana har'allee koortii dhaabannee turre itti fufiinsaan ammas hojii kana irratti hojjechuu jirra. Akkuma sila isiniin jedha hawaasa keenya ammallee gama keenya wanni nu dabarsuu barbaannu nuuf tasgabbaa tokko nu keessan jiru. Akkini sooshaal miidiyaa irra himamaa jiru kun tokkitti inni jiran jiru. Nuti qaamaan bira hiriirannee dhiirri dubartiin walii gallee waan kana addaan baatiin tokko as keessa akka hin jirre baranii isinillee gama keessaniin hawaasatti kana nu hintanii hawaasni sooshaal miidiyaa irratti inni wal dhibuudhaaf haala adda addaatiin walitti adeemaa jiru kun akka tasgabbaa'ee walirraa dhaabbatee waan barbaachisaa ta'e infoormeeshinii jiru haala jiru qulqulleeffannee kana jennee amma nu miidiyaatti gadi isinii baafnetti jarri akka nu dhaggeeffatanii fi haalli haala odeeffamaa jiru as keessa wal dhibdeen tokko akkasumas Afrikaa keessa hin jirre baree hawaasni keenya keessaaf alaa akka namni tasgabbaa'u akkasumas nu gootanudha kan itti dabarsa. Hayyee obbo Nawaawii Muusaa durataa hawaasa Oromoo Afrikaa Kibbaa yookiin Saawuz Afrikaa yaada nu kennitaniif hedduu galatoomaa. Egaa nutis hafee jala buunee kan hordofnee daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenyaan geenyu ta'a. Hayyee isinillee galatoomaa kabajaa guddaa nu qabdanii waan kana nu hordofuu keessanii fi nu bira dhaabachuu keessan quuqama keenya rakkina keenya nurraa hubachuudhaaf nu hordofuu keessanii fi galataa qabdanii galatoomaa isiniin jennaa galatoomaa. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya egaa jecha suukaneessaa Afrikaa Kibbaatti dargaggoo Muhammad Said irratti raawwatame hedduu kan nama gaddisiisudha. Akkuma egaa dhageessanii bakka bu'aan hawaasaa Afrikaa Kibbaa obbo Nawaawii Muusaa kan jedhanii koreenii dargaggootarraa maanguddootarraa koree hawaasaa abbootii amantaatii fi qaama biraarraa dhaabbatee dhimma kana hordofaa jira. Akkuma sirriitti qulqulleeffatanii addaan baasaniin akka ibsa kennanii ammasittuu tasgabbiin nu eegaa jedhanii akkuma isaan dhimma kana duukaa bu'anii ibsaniin nutis hordofnee kan gabaasnu ta'a. Bismillahirrahmanirrahim. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Daawwattoota keenya amma yeroo jalqabaatiif masaraa mootummaatti afeerraa masaraa mootummaa jirra. Afeerraa masaraa mootummaa keessaa immoo waan takkaan argamne wayii bakka takkaan argamne yookaanis immoo dhugaa uummatuma fedhimaadhuma uummataa malee masaraa mootummaa kana waan isiin taate hin addoofti inni yookiis waan isiin taate hin beeknu المهم يفعل ما يشاء ربنا بابده كبوس يا بابده الباسا لما دم فكاتا يلاتا بكني كستيني أجوجاني سجوجما رولون سروري فما إبان سيدما كيس أجيجا كينيا أجيجني دعاء أجيجني جرينيا كيس أجدي أنقل هاتوري وأنا سيمبكاتو دارو كاتيرا أما مسرا muummicha ministeeraa keessa jirra akkas fakkaata rabbiin waan fedhe godha mee uummanni fakkaatu laalla
dhiiroo maal fakkaata laata eessa keessaa iyyii tunumaa ture laataa eessa keessaa yaa jedhanii itti ba'aa jira laataa ture laata jechuudha dhufe du'aa isin godhaa inshallah jazakumullah salaam billahi minash shaytanir rajim قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ربي غافر دبته كما وقدك وانا تدبته وانت قانا كده تلفي هنجي ولا يديكتا موت ما كان مربي أبار بعدك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء موت ما أبار بعد الكافو تجد وتعز من تشاء وتذل من تشاء أبار بعد جبتي أبار بعد تلك تجيلا إنما ديني ساعتين جماعة ربنا هاقول أفقلوا أنا وصون تيموتي إن العزة لله جميعا العزة لله ولرسوله وللمؤمنين جبيني كما جمال كربيتي كمؤمنوتات كرسولاتي أتيك كمؤمنوتاتي إمكم وانو مدلورا اللي تشوفي مالي نوتي حقيقاني ديني الأف كبجان كينيا ديني كينياني كبجان كينيا جراني أمة كينياني بكا أفرنا بكا تلفناتيني إمي وانجلورا اللي ناسيني كيساسي بكا داينو قامنا بكا داينو موهن جيني غاروغا تفاولي لبيكي نميكا كيدا كاسي ريتمو مالي وامي تنبيهو تفاولي لغاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته